Steefan intala waggaa 9 yoo taatu warra isheetiin mana isaanii keessatti kan dhiifamtedha. Wanta hundaa ofii isheetiin qopheeffatee kan of jiraachistu yoo taatu hiriyaan ishee fakkii wajjin taphattu qofaadha. Maqaan fakkii ishee Francis jedhamtee waamti. Steefan guyyaa ishee kan dabarsitu fiilmii kaartoonii garaagaraa ilaaluu fi piyaanoo taphachuudhaan akkasumas juusii garaagaraa hojjettee dhuguun dabarsiti. Akkasumas fakkii isheetiif hasoosama garaagaraa dubbisti. Guyyaa tokko osoo TV ilaaltuu waa'ee taatee apokaalipsii tamsaasa oduu adda addaa irratti akeekkachiifamaa jiru argiti. Innis biyya garaagaraa keessatti humnaa olii balaa akka geessaa jiru kan akeekkachiisuu fi namni hunduu akka manaa hin baane kan jedhudha. Garuu Steefaniin isa bira dabartee fiilmii kaartoonii ilaaluu eegalti. Umrii isheerraa kan ka'e meeshaas dhaqqabuu hin dandeessu ture. Isheenis guyyaa muraasaaf maatii ishee malee nyaata qopheeffattee osoo jiraattu sagalee addaa dhageessee ol baati. Yeruma kana kubbaan gadi kufee akka taphattu affeerramti. Isheenis iyyuu calqabdi. Gara kutaa yommuu deebitus qodaan caccabaan miila ishee mura. Isheenis meeshaa qorichaa fuutee of wal'aanti. Galgalas irbaata isaanii 4tti qopheessiti. Ofiif, obboleessaaf, abbaa fi haadhaaf ture. Garuu namni tokkoyyuu ishee wajjin hin nyaanne. Boodas ilkaa ishee rigattee rafti. Guyyaa itti aanu ganama Steefaniin mana keessa teessee suuraa warraa osoo ilaaltu mul'ata. Sagaleen addaa alaatti dhaga'ama. Isheenis afaan ishee qabattee sagalee dhokfattee dhokatti. Wanni sodaachisaa jirus ni darba. Bakka dhokattees baatee yommuu foddaan ilaaltu homtuu akka hin jirre hubatti. Deebitees fakkii isheen bineensichi akka sagalee hin jaalannee fi akka callisan itti himti. Boodas yommuu fakkii ishee waliin kubbaa taphattu alatti illeetti argiti. Isheenis illeentichaaf nyaata qopheessuuf gara manaatti ol deebiti. Illeentichaafis nyaata qopheessitee Illeentichis nyaata qophaa'eef nyaachuu dida. Isheenis baay'ee aarti. Galgaluma sana ibsaan addaan cita. Kutaa obboleessa ishee deemtee harka isaa qabattee innis xiqqoo socho'ee humna addaatti dhagaameen harka ishee jabeessee qaba. Iddoo hundaa ifaan hin jiru. Suuta jettees yommuu sochaatu mana keessatti dhiiga argiti. Dhiigichis kan illeentii ta'uu hubatti. Achiis ol deebitee obboleessa ishee bakka ciisutti rukutuu calqabdi. Isaanis sababa keetiin kun ta'e jechuudhaan sirriitti rukutuu calqabdi. Guyyoota itti aanu ibsaan hin jiru. Steefan dungoo qabattee mana keessa socho'uu calqabdi. Yommuu maashiniin uffata miiccu socho'us ni argiti. Sodaattees ol baatee rafti. Gad deebitee yommuu ilaaltu bishaan lafarratti guutee argiti. Namni akkas jirus ni shakkiti. Nama dhaabbataa jirus argitee sodaattee ol fiigdee dhokatti. Afaan ishees cimsitee qabatte. Garuu akka carraa ta'e maatii ishee turan. Isaanis waan gatanii deemaniif dhiifama gaafatanii sadanuu wajjin siree tokkorra rafan. Ganamas haati ishee fuulduratti uffata jijjiirratti. Steefan waan raftee fakkaattee ilaalaa turte. Garaa haadha ishee irrattis godaannisa argite. Boodas foddaan yoo ilaaltu abbaan ishee dallaa ijaaraa jira. Innis kun ishee eeguudhaaf akka ta'e itti hima. Steefanis gara kutaa obboleessa ishee deemtee yoo ilaaltu siree irra akka hin jirre hubatti. Achiis namni tokko osoo ishee hin argin mooraa ala baatee iddoo obboleessa isheetti awwaalaan argiti. Aaruudhaanis awwaalcha qotti. Yeruma kana maatii isheetiin waamamti. Haati ishees akka heeyyama isaanii malee hin baane itti himtee itti dheekkamti. Guyyoota itti aanu ciree osoo nyaachaa jiranii Steefan maaliif akka dhiisanii deeman gaafatti. Haatis filannoo biraa akka hin qabne itti himti. Steefanis akka sodaachaa turtee fi bineensi addaa akka ishee sodaachisaa ture itti himti. Guyyaa sana halkan reeffa obboleessa ishee gara foddaatiin siree irratti ol darbatamee mul'ata. Warri ishees kana arguu isaaniitiin dubbatti. Maatiin ishees bineensichi akka bakka hunda iddoo isaan deemanitti isaan duuka deeman itti himan. Ganama sana kutaa haadha ishee seentee gaazexaa garaagaraa fi kitaaba sammuu namaa baqaqsu jedhu argiti. Yeruma kana haati yommuu dhuftu isheenis teebilii jala dhokatti.
Haatis aaruudhaan waan hundaa jijjiirsuu jalqabde. Ganama sana yommuu qaama dhiqattu abbaa ishee bineensi addaa sun akka alaa hin dhufnee fi yaada akkasii ofii isheetii akka ofirratti uumte itti hima. Yaada itti dhagahamu hundaa to'achuu akka qabdu itti hima. Isheen garuu maaliif akka dhiisanii deeman gaafatti. Innis baay'ee sodaatee jira. Halkan sana yommuu haati ishee akkamitti akka to'achuu qaban mari'atan Isteefan gadi buutee dhaggeeffatte. Abbaan ishee akka isheen of to'achuu dandeessu amansiisuuf yaala. Haati ishee garuu sammuu baqaqsanii yaalutti amanaa jirti. Abbaan garuu intala isaa dhabuu akka hin dandeenye fi akka hin barbaanne dubbata. Isteefanis kana hundaa dhokattee dhaggeeffataa turte. Isheenis gara kutaa isheetti deebitee rafte. Abjuu isheetinis yommuu hirriba gadi buutee balballi ofumaa isaatiin banamu hubatte. Itti siqxees yoo bantu abbaa ishee kan fakkaatu argite. Hirribaas deebitee dammaqte. Isheenis kaatee gadi buuti. Wanta hundaa akka yaada isheetiin ta'es hubachuu hin dandeenye. Yeruma kana maatii ishee gahanii hammatu. Isheenis bineensi addaa sun isaan ajjeesuu akka dhufe dubbatti. Yeruma kana balballi ofii isaatiin banamee abbaa ishee alatti darbatama. Haatis fuutee ishee dhoskitee akka callisanii fi yoo hin dubbanne bineensichi akka deemu itti himti. Yeroo muraasa booda wanni hunduu ni dhaabbata. Haatis laaluuf gadi baati. Yeruma kana haatis humna addaatiin gadi darbatamti. Isteefanis ol fiigdee karaa foddaatiin utaaltee baati. Miilli ishees ni miidhama. Kortoonis manatti deebi'uuf yaabbatti. Haatii fi abbaan dhaabuuf yaalu. Bineensi addaa kun Isteefan akka taate ni hubanne. Haatis jabaattee kortoo irraa lafatti buusti. Garuu dhukaasni humna addaa karaa hundaan rukutaa ture. Dhumarrattis of akka wallaaltu gooti. Haatis bineensi addaa sii jechuudhaan ifatti dubbatti. Waan gadi fiigdeef dhiifama gaafatti. Abbaan bineensi addaa waan isheen uumte akka ta'ee fi akka to'achuu dandeessu itti hima. Kubbaa socho'u fayyadamuunis ija ishee dunuunfattee akka yaadduu fi obboleessa ishees akkamitti akka ajjeeste dubbatti. Yeruma kana haati qoricha waraantee wal'aanuuf qopheessan. Abbaan garuu akka hin goone yaada dhiyeessa. Haati garuu carraan intala isaanii lubbuun tursiisuu isa qofa akka ta'e dubbachaa rifeensa irra haadde. Osoo hin baqaqsin Isteefan of beektee humna addaatiin meeshaa hundaa bibittinneessuu eegalti. Guyyaa itti aanu abbaan oduu dhaggeeffata. Odichis namni rakkoo akkasii qabu akka sammuu baqaqsuu hin qabnee fi karaa addaatiin yaalamuu akka qaban haasa'a. Guyyaa itti aanu ganama akka waan tokko hin uumamne fakkaata. Haatii fi abbaan chookoleetii marzii qabu kennaniif ajjeesuuf wal mari'atu. Abbaanis Isteefan fuudhee deema. Isteefanis galgala waan isaan miiteef dhiifama gaafatte. Yeroo muraasa booda chookoleetii ho'aa akka dhugdu gaafata. Isheenis yoo dhuguu taatu humni addaa irraa darbata. Ijji ishees ni jijjiirama. Abbaanis shugguxii itti baasee dhokaasa. Manattis ol deebi'ee intala isaa ajjeesuu isaatiif gaddi itti dhagahama. Guyyaa itti aanus awwaalee yommuu deebi'u Isteefan foddaarra dhaabattee arga. Akka homtuu hin uumamnes ta'a. Isheenis meeshaa caccabsitee haadha ol baatee humna addaan haadha fiddee cuupheedhaan waraantee ajjeesti. Abbaas lafee isaa caccabsitee akka hin deebine itti himtee mana digdee reeffa haadhaa fi abbaa lafarra harkiftee awwaala obboleessa bira geessiti. Mana ollaas manneen naannoo san jiran hundaa barbadeessiti. Gaaddidduun ishees akka dheeraa ta'e argina. Fiilmiin kun kan xumuramu giloobii lafaa argisiisuudhaan bakka hundatti ibiddatu mul'ata. Kunis ijoolleen akka ishee kanneen biroo haala wal fakkaatoodhaan addunyaa guutuutti badii geessisaa akka jiran nutti argisiisa. Hordoftoota chaanaalii Sonaa Royal Family. Chaanaalii kanarratti fiilmii afaan Ingiliffaa gara afaan Oromootti hiikuudhaan kan isin dhiyeessu yoo ta'u, isin immoo like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma.